walmiidhuu fi miidhamuu namoota kennaa keessattuu shamarran kenna hedduun isaanii jireenya kiyya jijjiiradhaa'uuf jijjiiraa jiranii biyya alaa deemuuf yeroo qophaayan yookiin warroonni biyya jiran biyya biraa irraa biyya biraa deemu akkasuma biyya galanii biyya biraa deemu waa godhadha jedhanii biyya galuu maatiin isaanii akkasuma firri abbaan mana miidhuu fi qabeenya isaan dalagan hedduu qisaasessanii yookiin ammoo waakkatanii hedduudha kamataa gatanii maraatanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Umurazaan Oroo jira jirtu amantii kutaana sooliin qoodini hedduudha jechuu waatisaappii telegiraama iimoodhaan natti bilbiltanii na ergitan mucattii jechuudha ala deemuun karaa sobaatiin waraqaa fichisiisanii mucaa tokko daa'ima isii tokko obboleessaa tokko maalii akka jechuun bira kaayannas tahee guddisa kennuun kennitu haati takka. Sinigalee itti dhiifattee faffacaaftee ilmoo fi indalagadhen taaradha jettee biyya namaa deemuuf kaate garuu ammoo karaa sobaatitiin birri isii ka nyaatanii akkasuma mootuyyuu qalbii isii ka cabsanii warri jettan tokkoffaa irratti dhaamsanii qabu viidiyoo kana share like godha akka nama hunda bira ga'u namootiin isii san harkaa qabdan jechuudha namni rabbiin subhaanahu wa ta'ala gargaarsaa fi waa isin harka kaa'e warroonni eejensii keessa hojjettan warroonni fiizaa biyya namaa fiddan gargaaraati. Mucattii tana akka isiin bakka yaadde geettu jalqaba qalbii isii ka cabee fayyisaa ka'aati biyyuma namaatu maaliif deema namni beeytani waa lamaaf deema tokkoffaa dalagadhee jijjiiramee ilmoo kiyya jijjiiraa lammaffaa ammoo yoo na geette yookiin na guutte maatii kiyya fira kiyya jijjiiradha hundaayyuu hin guuttu isiin inni caalaan ammoo namni biyya namaa dandamee jedhe hunda caala mana qabaachuudha. Mana bitachuudha caalaa jireenyi gad ulfaatee biyyaa ba'uu namni mana jireenyaa tokko qabaachuu qabalanii ofirra murteessan. Ana dabalatee jechuudha anuyyuu waa'ee manaa yoo yaadu waatti biyya Arabaa deemina godha garuu namoota biyya Arabaa deemanii fi ni balaaleffadha. Kana jechuun ni razzaqamanii riskiidha waan biraatiif hin deemanii ni beeka hunda isaatuyyuu. Haala isaan achi keessa dabarsanii fi hubannoo dhabuu namarraa fagaatanii hawaasni aarii gubaa cinqii yaada rakkoo gammachuu isii namni tokkollee isii wallaaluudha. Kanaafi salphamatti jechuudha sammuu isii qalbii isii tasgabbeessaatii yoo danda'ame jechuudha warri rabbii waa isin harka kaa'ee waa harkaa qabdan gargaarsa taasisaaf inshaallahu ta'ala yoo kun dadhabamee jedhee ammoo nuuyyuu takka illee taatu waan taheen jechuu bira dhaabbannee shamarran kenna jechuu warri rabbiin riskii isin harka kaa'ee birrii takka lamallee ta'uu haala saniin jechuudha akka biyya namaa isiin deemuu feetu san deemtu godhuun dandeettan. Kana jechuun dhabdeetii miti firallee ni qabdi yookaan bakka rakkootitti firallee ka gargaaru ni jiraachuu mala jiraachuu dhabullee mara. Yeroo hedduu jechuudha firoottan namaa qarshii dhabanii maallaqa waan haalaan nama ergan dhabaniiti miti walii yaaduu dhabuu namaa namni yaadu hin jiru irra caalaa jechuudha. Rakkoo hedduu keessa qoma keetitti baattee jiraatta malee namatti hin ibsattu sinii galee irra caalaan kenna shamarran hedduun ni beeytanii. Kanaaf warri sheernarra gootanii Umurazaan maaliif cal'iftee dubbadhu jettan kunoo dubbadhee jira. Ani jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin waan takka illee harkaan qabu. Rabbiin kiyya kaaliqni mootii arshii waa harkaa qabu danda'aan suni jechuudha anallee isinillee isiillee harazzaqu rizqii tanatu anallee asirra baasee isin afonna iyyisiisa rizqii tanatu isinillee mana arabaa keessa isin dhaabee distii isin dhiisiisa rizqii tanatu isiillee subhaanallah hin deema jettee ijoollee ofii gannayxee qarshii ofii qalbii ofii jechuudha harra kadhabaa jirtu rizqii tana barbaadaaf nu hundi kennaayyuu. Kanaafi wanni jedhu yoo jiraate yaa rabbi yaa Allah rizqii gaarii fayyaa taatu ta gammachuu ta isii boodaan gammachuu malee gaddi hin jirre karakkataa biraan dhaabannu argitanii ka ittiin uf qofaa gammannu odoon ta'in nama rakkate mara itti gammachiifnu rabbi nu haa razzaqu inshaallahu wa ta'ala fayyaa gaarii waliin imaana wajjiin rabbi nuuf haa kennu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin jaaladha dhugaa dubbachuuf baay'ee dadhabee jira akkuma beekamu jechuudha samuuna kana sababni badee jedhee fi namatuyyuu amriina jalaa ta'e alhamdulillahi rabbil alamin malee waan biraatii miti. Sanarraan ammoo samuuna kana baay'ee dadhabee jira. Kana jechuun dadhabbii godhattee yookiin namoota akka bara haaraa qabda jechuu keessaa waan hin oolle. Kanuma ta'eefuu san taheeyyuu viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufuu danda'a. Hundumaa yoo ta'e khayrima hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallahu ta'ala viidiyoolee hedduu yoo gadhiisu jechuudha. Nama 55 qaba. Nama meeqatu laalaa nama 2,000 takka. Viidiyoo samuuna kana nama 800 beeka akka isinitti hin tolle yookiin isin hin gammachiifne haa ta'u malee
Video jechuudha laayikii qofa godha. Sheeriin godhinaa ishee laayikii qofa godha. Maa jennaanini laayikiin kuni akka viidiyoon kiyya faca'uuf ta'a. Waan biraa takka illee miti kaffaltii laayikii naan kaffalu. Yoo na dhorgattanii laayikiin birriin irraa hin hir'isu. Yoo laak naagootan inni birrii naan kaffalu. Garuu namoota hedduu bira akka naaga'u na gargaaraa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya lallamuuni anaafis ta'e namoota akka kiyya ifaa jiran warra waa'ee yuutuubaa hojjetan hunda isaa osoo laaltanii fi namatti tola. Kanaaf inshaallah wa ta'ala rabbiin dandeettii adda addaa nu haa kennu akka yaada adda addaa qabannee jechuudha hundi keenyayyuu asii uffata caccabsaa jira dhiifama nuuf golchaa isiniin jedha. Biyya Arabaatitti yeroo hedduu uffata ni miiccitanii ni tokkoftan. Asitti ammoo tuyyuu miiccitanii uffata dirqama ta'e qofa tokkoftanii kaan hurguftanii akkasitti seeraan caccabsitanii kaa'attanii isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja. Viidiyoo jechuudha hordoftoota kiyya kabajuuf malee viidiyoo majliisaa gadhiisee ture. Majliisa sun keessa shaashamannee fe'ee baay'ee bareedaa ture. Akkasuma mitira 12 hedduu namatti tolaa qaamaan dhaqee kaayee karatti tabeedha. Kana jechuun kiyyaa qaamaan achimmaa nuunoraa biyyoo jettanii yeroo tokko jechuudha. Namni viidiyoodhaan yeroo meeshaa kana dhaqee kaa'u haadha bilbilee argisiisa isinii galee kallattimaan iimurra seenee viidiyoon itti bilbilee yookiin WhatsApp yookiin Telegiraamaan itti bilbilee itti agarsiisa waan ta'eef yeroo sanii waraabbii yaadadha. Achi booda maatiin qabanii si haasanii buna shaayii siin jedhanii mee nama dhiiftee nama gugurdaa kabajaa jira. Nama akkasitti kabajamoo san dhiiftee jechuudha. Yoo viidiyoo waraabuuf teettu hagamsi dhagama biyya keenya keessatti illee baay'ee reef babbaratamaara malee hin baratamne isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallah wa ta'ala rabbiin nu haa laaffisu khayrii gugurdoo nuuf haa godhu. Warrootiin ammoo meeshaa na biraa qabdanillee keessattuu jechuudha sagantaa malee hin tahu. Fakkeenyaaf amma meeshaa wayii dodola hin fe'a jedhee guyyaa 3-4 turu alhamdulillahi rabbil العالمين كراديمي أكملتني ما جرو كنا تهي وندما فيو مشاه هدودا ورميشان بيتامن اللي بيجي مسدي كنا جبا ديمان جرو جرو جتشورا إن شاء الله قدي بيه وان هندايو جتشورا بيجي لما بودا مشاه بيتو أكشمه عادة تفودو اتفوفا سننزرا وردفتو تفيك بدمتو تكيا كنا في سنزالدا أما اللي لايك شير قدا فيديو جولن هدون شير نرقلني مالف رزاني فيديو كنا ربطو مالف جلفتا حاجة جتشورا نمني نو سجال النسي كبنيا وصوصي تاتي مالتو سيدا منان جتا جيسيداني ودونا تاتي أني قافو مدراتو جتشورا يرو هند فيديو يرو هجدو هند إساتو وصونا تاتي أني أكنا وصونا تاتي أنا أكنا جدي وجتا درسيني قال إسكاربيتو نرابو إمرفيني كفسيفني يومرفيني كفسيفتيني حجابات شندن داوسيني قال كان مالي وامبراتي متي إن شاء الله هندوما فيو جتشو ميرا دبيتي ميرا تكو سموك يفرين تانيني هاسا والكيس سنجلا لا قرى هاسا كيا سيديسا لايك شير قدا إسنجالا دا هرابولا فيام فاي أوروموكي يقوتو